Yooyaa harka fuunee akkam jirtu bakka jirtan maratti nageenyi koo kabajaaf jaalalaa sinaa qaqqabu. Ani obboleessa keessan abdiidha. Har'as akkuma barame mata duree baay'ee barsiisaaf barbaachisaa ta'e isiniif qabadhee dhufeen jira. Namoonni YouTube chaanalii keenya subscribe gootanii maatii keenya bal'aatti hin dabalamin jirtan ammuma subscribe gootanii waa guddaa akka irraa buufattan kabajaan isin afeeraa. Viidiyoon kun namoota biroollee ni barsiisa jettanii yoo yaaddan sheer waliif gochuu hin dagatinaa. Egaan addunyaa jireenyaa kana keessatti dhiirri dubartiidhaaf dubartiinis akkasuma dhiiraaf barbaachisoodha. Tokko sakaan malee jiraachuu hin danda'an. Dhalli namaa uumamaan nama gaarii argachuu barbaada. Dubartiin dhiira gaarii argachuuf hawwiti. Dhiirris akkasuma dubartii gaarii argachuudhaaf barbaada. Garuu egaa kanan waan hundumaa argatu jechuu miti. Egaan mata dureen barumsa keenyarraa si sobaa jirtii jedha. Dubartiin tokko yoo si gowwoomsuudhaaf yaalte feekeef gootee sitti dhiyaatte akkamitti baruu dandeessa? Akkamitti bartee miidhamarraa of oolchuu dandeessa? Utuu jaallattee onneen siin cabin irraa of eeguu dandeessaan mata duree barumsa keenyarraatti. Egaan dubartooti gaariin akkuma jiran dubartiin tokko tokko sobduudha. Wanta gootutti yaaddee haba sammuu si taphachiifti malee dhugumaan si jaallattee sitti dhiyaatte miti. Kiyyoo dubartii akkasiin akka hin qabamnetti maal gochuu akkati qabdu akkasuma immoo dubartii akkasii akkamitti baruu akkati qabdu amma viidiyoo kanaan sittan hima. Egaan jaalallee kee ta'uu dandeessi yookaan haadhi manaan kee akka si sobaa jirtu kana ittiin baruu dandeessu. Inni tokkoffaan ammaan ol iccitii qabachuu jalqabdi. Jireenya ishee guutummaa guutuutti iccitii gooti. Wanta gootu keessatti sin hirmaachiftu tarkaanfii fudhattu hundumaa qofaa ishee dhossitee fudhatti. Wanta gootus utuu sitti hin himin gootiin siin jechaa jira. Dubartiin tokko gaafa si jaallattu dhugumatti wanta gootu xiqqaaf guddaa keessatti si hirmaachifti. Utuma kophaa ishee gochuu dandeesse illee akkanumatti deeggarsa kee si gaafatti. Jireenya ishee keessatti akka hirmaattu barbaaddiin siin jechaa jira. Amma bishaan aayilaandii buqqifachuun dubartii tokkoof cimaadha jedhee yaadu. Garuu sanayyuu amma si jaallattutti dabarsitee sitti laachuu dandeessi. Naa banii siin jechuu dandeessi. Sana kan gootu bishaan sana banachuun waan itti cimeef osoo hin taane jireenya ishee gocha ishee murtii ishee keessatti si hirmaachisuu waan barbaadduuf. Faallaa isaa dubartiin tokko gaafa si gowwoomsuu jalqabdu chiit sirratti gootu yookaan dhiira biraa sirratti haasofsiisuu jalqabdu waan gootu hundumaa iccita gochuu jalqabdi. Bakka deemtu bilbila ishee wanta gootu hundumaa iccita gooti. Bilbila kee kenni yooti jette sitti laattu. Yoo sitti laattes paaswoordiif paaterniin bilbilli ishee hidhaadha. Akka durii bilbila ishee sitti laattu paaswoordii ati beektuun dura bilbila ishee hidhattee yoo turte amma paaswoordii sanallee hin jijjiirti. Sana qofan seeyin yoo bilbilameef si biraa kaatee bakka biraa dhattee haasofsiifti. Mana keessaa gadi ba'uu dandeessi yookaan kutaa biraatti darbuu dandeessi. Garuu si bira teessee bilbilaan haasoftu. Meesejjiiwwan tokko tokko daftee balleessiti. Gaafa nama arguuf dileetii gootiin siin jechaa jira. Sun iccitatu jira. Waan si dhossaa jirtu qabdii jechuudha. Si gowwoomsaa jirti. Meebii dhiira biraa sirratti haasofsiisaa jirti. Yookaan immoo guutummaa guutuutti si jibbitee itti fedha siif dhabaa jirti. Garuu amma kan isheen gochaa jirtu gowwoomsaadha jechuudha, si sobaa jirti. Lammaffaa seenaan ishee walitti fufaa miti. Waan isheen sitti himtu wal faalleessa. Har'a waa tokko yoo dubbatte borummoo waanuma sanarra deebitee yoo gaafatte waan biraarraa dhageessa. Istoorii yookaan seenaa isheen sitti himtu waan isheen sitti dubbattu wal hin simu. Sababni isaa waan isheen sitti himtu hundumtuu soba waan ta'eef. Amma fakkeenyaaf gaafa wiixataa eessa oolte jettee yoo gaafatte hiriyaa koo dubaraa simboo yookaan abaluu faana oole siin jechuu dandeessi. Biroo roobi immoo yoo irra deebitee gaafa wiixataa eessan ture naan jette ammati jette mana haadha koo wajjin ture jettee si gowwoomsuu dandeessi. Argitee waan isheen sitti dubbattu yeroo hundumaa wal simaa yookaan wal qabataa miti. Istoorii isheen sitti himtu wal faalleessaa jechuun kontiiniitii yookaan walitti fufiinsa hin qabu. Soba waan ta'eef soba sana yaadattu. Har'a waa biraa jetti bor afaan biraa haasofti. Har'a baluu bira oole jetti bor immoo hin jijjiirti waan sitti himtu sanaa jechaan jira. Sun rakkoon akka jiru mul'isa. Sana qofan seeyin waan siif ibsite tokko irraanfachuu jalqabdi. Amma fakkeenyaaf gaafa wiixataa gabaan deemee yoo siin jette maal gootee yommuuti jettu muuziin bitee galee siin jechuu dandeessi. Irra deebitee gaaffima sana gaafattu immoo muuziin bitee galee ka dura siin jette sana jijjiirtee raafuuf timaatimiin bitee galee siin jechuu dandeessi. Biroo kun fakkeenyadha. Waan isheen siif ibsitu ibsi ishee illee guutummaa guutuutti wal qabataa miti, walitti fufaa wal fakkaataa miti jechaan jira. Waan sitti himtu hundumaa hin jijjiirti. Istoorii yookaan seenaan ishee dhaabbataa miti. Har'a kana jetti bor sana jetti.
iftaan sana jetti. Walitti fufiinsa hin qabu waan isheen sitti himtu jechuudha. Sun waan si dhossaa jirtu qabdi, si gowwoomsaa jirti, si sobaa jirti jechuudha. Sadaffaa miiraan sirraa fagaachuu jalqabdi. Dubartiin tokko gaafa si jaallattu akka malee qaamaanis qalbiinis sitti dhiyaatti. Yoo matammatee biizii taateyyuu bilbiltee si caqaccatti. Yoo ti bilbiluu didde waa'ee kee waa yaaddu bilbiltee maal taate siin jetti. Gaafa si gowwoomsuu jalqabdu garuu faallaasaa sirraa fagaachuu eegalti. Yoo ti bilbiltes dhiiftes isheef dhimma miti. Gaafa ti tekstii barreessituuf turtee ergati barreessuu kee dagattee siif deebisuu eegalti. Kan isheen siin jaalladha siin jettu yookaan sitti dhiyaattu sobadha. Dhugaama keessa isheetti si jaallattee waan gootu gochaa jirti miti jechuudha. Meebii faayidaaf sitti dhiyaachuu dandeessi yookaan waan biraatiif garuu naamani si jaallachaa jirtu si gowwoomsaa jirti jechuudha. Dubartiin tokko gaafa fedha sirraa dhabdu si gowwoomsitu muudii sitti qabattu qaamanis qalbiinis sirraa fagaachuudhaaf haala mijeeffatti. Gaafa ati bilbiltu bilbila sirraa kaasuu dhiisuu dandeessi. Yoo bilbiltes baay'ee si naasofsiiftu. Gaafa ati wal argina jettu sababa tarreessitee sirraa fagaatti. Yoo si wal argites si wajjin turuun barbaaddu daftee deemti. Yoo kadhaan meeqaan wal argite waan itti taasoftu qalbiin teessee si dhaggeeffattu. Si bira teesseeyyuu yaadi ishee gama biraa jira jechuudha. Sana qofan seen ija kee keessa ilaaluu akka attuu sodaatti. Sun waan gochaa jirtu waan beektuuf itti yaaddee osoo hin taane saayikooloojikaalii si sobaa si gowwoomsaa waan jirtuuf ija kee keessa illee xiyyeeffattee ilaaluun isheetti ulfaataa jechuudha. Viidiyoo kanarraa waa muraasa akka barattan hin shakku. Amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti bakka jirtan maratti fayyaa guutuunaaf qabaadhaa.